Gootichi Abdii Sabaa Oboon Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa fi Martii keessatti diina adabuu beeksise. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Hurruumuu keessatti ergamtoonni bilisiginnaa gibira humnaa olii qonnaan bultoota irraa saamuu fi maqaa qulqullina bunaatiin qabeenya hawaasaa balleessaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Qellam Wallaggaa Aanaa Haroo Saabbuu keessatti waraanni bilisiginnaa maatii qabsaa'otaa irratti saamicha raawwatu jabeessee itti fufuun ibsameera. Magaalaa Finfinnee buufata konkolaataa Aaskootti saamichi imaltoota irra dhaqqabaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan Araddaa Kaarmalee jedhamutti haleellaa humni addaa mootummaa naannoo Somaalee daangaa ce'uun uummata Oromoo irratti baneen lubbuun namootaa dabruu fi qabeenyi barbadaa'uu maddeen himaniiru. Maqaletti humnoonni nageenya naannichaa maqaa miindaan nuuf hin kafalamne jedhuun gaamoo bulchiinsa yeroo naannichaa hidhannoo guutuun marsan. Tiraampi Somaalota USA keessatti arguu hin barbaadu jedhanii Minisootaa keessattis opereeshiniin jalqabuufi. Muddee 2025 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa fi Martii keessatti diina adabe. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Muddee 4/2025 Abdii fi wanteen sabaa Waboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa magaalaa Heeban Laaqichaa keessatti halkan edaa muddee 3/2025 diina yeroo dheeraaf uummata nagaa hiraarsaa turte moonaa isheetti itti marsuun haleelee loltoota 3 ajjeesuun shammadoo dandammii hin qabneen adabee jira. Haaluma wal fakkaatuun jajjabee Waboo Arsii Bahaa Aanaa Martii ganda Gaadoo Arbaa iddoo addaa Gaadoo jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa diina Aanaa Gunaa keessatti uummata nagaa hiraarsaa turte gara magaalaa Abboomsatti galuuf imalaa jirtu haleelee loltoota 4 ajjeesuun 7 madeessee qophii waraanaa hedduu gachisiisee jira. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Hurruumuu keessatti ergamtoonni bilisiginnaa gibira humnaa olii qonnaan bultoota irraa saamuu fi maqaa qulqullina bunaatiin qabeenya hawaasaa balleessaa jiru. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Sadaasa 4 bara 2025 godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Hurruumuu gandoota garaagaraa keessatti murni saamichaa fi dararaa ummataatiin umrii aangoo isaa dheereffachuuf carraaqu biltiginnaan maqaa gibiraa fi kaffaltiiwwan adda addaa tarreessuun hawaasa aanichaa irratti saamicha raawwachaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan Hurruumuu gandoota cufa keessatti bobbaafamuun wayita uummanni oomisha galfachuu carraaqu maallaqa of harkaa hin qabne kanatti hawaasa dirqamsiisanii maallaqa gurguddaa harkaa saamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Kana malees maqaa eegumsa qulqullina bunaa jedhuun qe'ee hawaasaa keessatti naanna'anii goolumsa raawwachaa kan jiran yoo ta'u, lukkeeleen biltiginnaa kunneen namoota akka isaan jedhanitti buna hin gogsine buna isaatti beendila naquun ummata girirsaa jiru jedhu. Dhimma qulqullina bunaatiin wal qabatu irratti hawaasaaf barnoota barbaachisaa ta'e tokko osoo hin kennin ummata akkuma aadeffannaa isaa baratamaa turetti buna isaa makaruun gogsu irratti tarkaanfii fudhachuun itti fufee jira jedhu. Murni hammeenyaa fi jal'inaan dabaalame biltiginnaan kan aantummaa ummataa hin qabne bakkaa fi yeroo garaagaraatti miidhaa lubbuu namaa fi mancaatii diinagdee qaqqabsiisaa kan jiru yoo ta'u, hawaasni Oromoo goleewwan Oromiyaa mara keessatti rakkoowwan ulfaataa keessa jirra jechuun dubbatu. Godina Qellam Wallaggaa Aanaa Haroo Saabbuu keessatti waraanni bilisiginnaa maatii qabsaa'otaa irratti saamicha raawwatu jabeessee itti fufuun ibsame. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Qellam Wallaggaa Aanaa Haroo Sibuu ganda Daallee Waayyuu bakka addaa Kobee jedhamtutti muddee 2025 waraanni bilisiginnaa saamicha uummata nagaa irratti raawwatu itti fufuun nama maqaan isaanii Lammeessaa Immoo fi ilma isaanii Isaayyaas Lammeessaa jedhaman jala loon baay'inni isaanii 20 ta'an oofatanii deemu maddeen keenya miidiyaa walabummaa Oromiyaatti dubbatanii. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti maatiin kun jireenya isaanii hojii qonnaan kan geggeeffatanii fi tuttuqqaa siyaasaa kam irraa bilisa kan ta'an yoo ta'u, ilma keettu bosona jira jechuun horii isaanii umrii isaanii guutuu itti dadhabanii yeroo tokkotti saamanii deemuun baay'ee nama gaddisiisa jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himani. Murni bilisiginnaa kufaatii dinagdee isa mudatee jiru jalaa ooluuf malaa fi tooftaalee saamichaa hedduu baafachuun uummata nagaa qaala'insi jireenyaan dararaa jiru irratti qabeenya xiqqaa harka isaa irratti hafte saamuuf jecha maqaa garaagaraa itti moggaasuun saamicha ulfaataa raawwachaa jiraachuun ni yaadatama. Magaalaa Finfinnee buufata konkolaataa Aaskootti saamichi imaltoota irra dhaqqabaa jiraachuun dhaga'ame.
bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 4 bara 2025 imaltoota godina irraa dhufanii fi gara godinaatti imaluuf jedhan naannoo buufata konkolaataa Askootii siree qabatanii bulan irratti hidhattoota uffata poolisii uffataniin saamichi irratti geggeeffamaa jiraachuu dubbatu. Hidhattoonni kunneen bakka imaltoonni siree qabatanii bulan ulaa hoteelaa yookaan mana siree irra dhaabbachuun yeroo namootni konkolaataa qabachuuf barii ka'an qabanii maqaa nageenya eegsisu jedhuun erga sagantaa irratti geggeessanii booda qarshii gaafachuu yoo hin qabnu jedhan ammoo humnaan bilbila bansiisanii warra mobaayil baankii fi teelee birrii fayyadaman irraa dirqamaan akka dabarfamaa jirutu dubbatama. Yoo bilbila banuu fi itti kennuu didan ammoo maqaa hin jirreen yakkuun ukkaamsanii deemaa jiraachuun dubbatameera. Buufati konkolaataa kun kan gara lixa Oromiyaatti imalchiisuu fi achirraas dhufu waan ta'eef imaltoonni buufata konkolaataa kanaatti argaman irra guddaan Oromiyaa lixaa kanneen dhufanii fi garasittis imalanidha kan jedhan maddeen sababa kanaan rakkachaa jirus himan. Dabalataan ammoo namoota paaspoortiif harkaa hin qabne yoo argan isin daldaltoota warra seeraan alaa nama daddabarsitanidha jechuun qarshii irraa saamaa jiraachuu dubbatu. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan Araddaa Kaarmalee jedhamutti haleellaa humni addaa mootummaa naannoo Somaalee daangaa ce'uun uummata Oromoo irratti baneen lubbuun namaa dabruu fi qabeenyi barbadaa'uu maddeen himan. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Wiixata darbee muddee 1 bara 2025 ganama subii irraa jalqabuun haleellaa humni addaa mootummaa naannoo Somaalee bobbaase daangaa ce'uun lola uummata irratti bananiin namoota 4 lubbuu dabarsuun 10 madeessuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa bilbilaan dubbise himaniin. Humni addaa mootummaa naannoo Somaalee hidhannoo gurguddaa fi ammayyaa ta'e hidhachuun qonnaan bulaa waraanaa jira kan jedhan jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise. Araddaa Kaalmallee irraa uummata buqqisuun midhaanii fi manneen uummataa ibiddaan barbadeessuu isaanii himu. Yeroo ammaa Araddaan Kaalmallee mootummaa naannoo Somaaleetiin qabamuu kan himu jiraatan miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise. Uummanni araddichaa irraa buqqa'ee dirree irra jira jedhame. Jiraatan biroo miidiyaa walabummaa Oromiyaa achi dubbise humni addaa mootummaa naannoo Somaalee hidhannoo gurguddaa hidhachuun qonnaan bulaa waraanaa jira jedhe. Humni kun daangaa Oromiyaa ce'uun uummata irratti waraana banuu kan himu jiraatan kun mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa haleellaa uummata irratti raawwatamu kanaaf deebii wayiituu hin kennine jedhani. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan bulchiinsa Oromiyaatii fi itti gaafatamummaa qabu yeroo daangaan Oromiyaa sarbamuu fi uummanni nagayaa qe'ee isatti ajjeefamu birmannaa hin taasifne jechuun komatanii. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad duula pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee Mustafee Umar naannoo Oromiyaa irratti bane akka dhaabsisan gaafanna kan jedhan jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa bilbilaan dubbise. Humni nageenyaa uummata tiksuu naannichatti akka bobbaasan gaafatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa haleellaa hidhattoonni kun raawwatan dhaabsisuu qabu jedhani. Qonnaan bulaan qe'ee isaa tiksuuf harka duwwaa qaamota hidhannoo gurguddaa hidhatan dura dhaabbatee dhumaa jira jechuun mootummaan deeggarsa akka taasisuuf gaafatanii jiru. Humni addaa mootummaa naannoo Somaalee beekamtii pirezidaantii naannichaa Mustafee Umariin Jijjigaa irraa bobbaafaman haleellaa kana raawwataa jiru jedhani. Namoonni haleellaa kanaan miidhaman hospitaala aanaa Cinaaksanii fi Hararitti wal'aanamaa jiraachuu himanii jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa haleellaa aanaa Cinaaksan irratti mootummaan naannoo Somaaleetiin adeemsifamuu balaaleffachuun uummata cinaa akka dhaabbatan gaafatanii jiru. Maqaletti humnoonni nageenya naannichaa maqaa mindaan nuuf hin kafalamne jedhuun gaamoo bulchiinsa yeroo naannichaa hidhannoo guutuun marsan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti humnoonni nageenyaa mindaa hin kaffalamin mormuun ganama har'aa gamoo bulchiinsa yeroo naannichaa meeshaa waraanaatiin marsanii jiraachuun dhagahame. Humnoonni kun lakkoofsi isaanii naannoo 71 yoo ta'u loltoota waraanaa 31 dabalatee roobii halkan arguree endertaa irraa socho'uun ganama har'aa gamoo bulchiinsaa marsanii jiru jechuun gabaasaniiru. Hidhattoonni kunneen Kalashnikov irraa kaasee hanga meeshaa waraanaa ulfaataa dishkaa dabalatee waan mara hidhatanii jiru jedhan. Hoggantoonni ol aanoon sun gara keenya haa dhufan jedhanii yaaliin hoggantoonni dhiheenya isaanii jiran akka isaan haasofsiisan didaniiru.
Abbaan taayitaa bulchiinsaa yeroo hanga ammaatti dhimmicha irratti ibsa ofiisaa hin kennine. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa tibbana irra deddeebiin Shaabiyaan na sodaachisaa fi na doorsisaa waan jiruuf furmaanni jiru ani aangoo gadi dhiisuu qofa jechuun sodaa qabu ibsee jiraachuun himame. Qondaala waraanaa ol aanaa ta'ee yeroo duraattiif lafa dhiittaa fi sodaachisaan rifatee aangoo guddicha pirezidaantummaa gadi dhiisuuf ifatti bahee kan dubbate. Tiraamp Somaalota USA keessatti arguu hin barbaadu jedhanii Minisootaa keessattis opereeshiniin jalqabuu fi bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 3 bara 2025 pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp godaantota Somaalee Ameerikaa keessatti arguu hin barbaadu jechuun dubbatan. Gara bakka irraa dhufanitti deebi'uu qabu biyyi isaanii waan tokkoofillee faayidaa hin qabu jechuun riippoortaroota irratti hime. Walga'ii kaabinee kibxata ture irratti pirezidaantiin Tiraamp ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu dhugaa isaanitti himuun barbaada jechuun riippoortaroota irratti hime. Walga'ii kaabinee kibxata ture irratti pirezidaantiin Tiraamp ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu dhugaa isaanitti himuun barbaada jechuun hadheeffatanii dubbatanii jiru. Yoo kosii akka kanaa akka gara biyya keenyaatti seenan gochuu itti fufne Ameerikaan gara kallattii hin taanetti deemti jechuun Tiraamp dubbatan. Dubbiin jabaa Tiraamp dubbate kun yeroo aangaa'onni immigireeshinii bakka ummanni Somaalee guddaan jiraatan miseensota keessatti qajeelfama bahe hojiirra oolchuu opereeshinii geggeessuuf karoorfachuun isaa gabaafamee ture. Aangaa'onni isteetii sana keessa lammiilee Ameerikaa biyya Afrikaa bahaa kana keessaa dhufan karaa hin taane haree baasuun sirrii miti jechuun karoora kana abaaranii jiru. Minneapolis fi St. Paul kan walitti maqaa magaalaa lakkuu Twin Cities jedhamuun beekaman addunyaa irratti bakka ummanni Somaalee eessayyuu caala guddaan jiraatanidha. Magaalaan lakkuu Ameerikaa bakka kamiyyuu caalas bakka ummanni Somaalee guddaan jiraatudha. Tiraamp yaada kibxata dhuma walga'ii kaabinee televiziyoonii sa'aatii tokkoof darbe irratti kenneen akkas jedhe. Ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu dhugaasaa isinitti himuudhaaf eeyyeen namni ta'e hoo akka siyaasaatti sirrii miti jechuu mala maaltu nagalche dhimma koo miti. Ani biyya keenya keessatti isaan hin barbaadu. Soomaaliyaan biyyi akkasumaan taate akkuma beektan waan tokko hin qaban callisanii dhuma asiif achi deemanii wal ajjeesuun caasaan wal ajjeesuudha caasaan hin jiru jechuun dubbatan. Achiin booda gara bakka buutuu ummataa kan taate Ilhaan Umar qeequutti ce'e. Ilhaan Umar miseensa warra Dimookiraasiitii fi Somaalee Ameerikaa yeroo jalqabaatiif Koongireesii keessatti filatamte yoo taatu Tiraamp waliin irra deddeebii yeroo walitti bu'an ni mul'ata. Ani yeroo maran isii ilaala kan jedhe Tiraamp Ilhaan Umar nama hunda jibbiti isiin nama dandeettii hin qabnedha jedheen yaada jechuun itti dabaluu dubbate Tiraamp. Akkaataa inni waa'ee kiyyatti qabamee jiru miira sodaa qabudha jechuun miidiyaa hawaasaa irratti barreesse. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.